Duwwaan qoosuuf bakka daggafna godhaana gargaaraa jechuun naan jechuu ture. Firoo wallaahi laazim immaan tuna qabe jechuun I don't know rabbii kiyya maal taateeti jechuun yoo dhiirti boochi immaan qaba rabbii kiyya maal taateeti natti himi. Maayo normali. Okay. Firoo wallaahi laazim immaan tuna qabe jechuun I don't know rabbii kiyya maal taateeti. Ndee ani yoo dhiirti boochi immaan qaba rabbii kiyya maal taateeti natti himi. Maayo normali. Okay, bilbila keenya erga yoo keessaan naa himuu barbaade keessaan naa himu rakkoon hin jiru garuu dhugaa rabbii waan si gargaaru jiraate nutti himi si gargaara. Warri faamilii kiyyaas jiruu fi anilleen. Please himadhu wallaahi himadhu. Okay, amma live irraa hin baataa keessaan waliin haasoynu. Fuula namaa dhaabbachuun ulfaata takkaa himadheera gabbee himadheera bakka sa'aatiin himadhetti himadheera bakka lammatamma waan tokko narra akka deemanii madda. Erga himattee kun wallaahi sin gargaara. Akka uummanni kun an akka maakiitti jechuun waan qaburraa dubbadhu. Himadheen ture maakii viidiyoolee dalagee post godheen ture. Ani bara amma dura ni beektaa amma dura akkanaan jee ture guys hedduu waan qoosuuf bakka daggafna godhaana gargaaraa jechuun naan jechuu ture. Hin qoostaa garuu yoon qoosimee keessaan naa barreessin jeen garuu inni naan barreessine nutti himi. Erga himattee fi himadhu naas hin jee himadhu hin gargaara si gargaara. Keessaan warri jettan obsa. Keessaan dheedhee gargaartaa keessaan ka'eetu asumarratti gargaara. Viidiyoo dalageen qaba ilaalee barbaadde deemee achi jira dalagee. Poost firoolaan nama 1,400 jira. Nama 1,400 keessaa namni si gargaaru hedduu jira. Anilleen immoo si gargaara. Kanaafuu waan poost gootee jirtu erga waan poost goote nuufimi nu qoodime maal akka taate jechuudha. Baay'isawwan gisee hedduu qoosuu kan keetiin koofluu kan keetiin si beena gisee dhengadama akkas gisee hedduu dhuftee tiktook irra wal argine gisee akkas naayitu waan qoostuun si namni gisee hedduu qoosu namni dafee nama nu si galee amma immoo fuula kee yoo laalu sirri natti hin taane garuu gisee boochumoo imimmaan na qabe anillee jechuudha. Nam maal akka taate nutti himee si eegu jira. Akkanuma tokkotti barnoota baradheera.